naanna'iti jedhe cheerchi waldaatti naanna'e jedhe yeroo afur naanna'iti shanaffarratti ani ala ceera jedhi naan jedhe lama naanna'eetu lama naafeennaanii nan dadhabe balbala karaa waldaa kiyaan baanirra ga'eenii jedhaadhuma dhufee dadhabeen balbalumarraa nan bahee gali eeganii dadhabanii hin galee mucaan hin deemedhanii Ameerikaas hin deeme asumatti nafee utuu hin deebi'e akkas jedheerate Ameerikaan annaqaadhaan shakka beektaa buraayyuutti na mudate kuni mucaan kun immoo ani bade jedhi gaafadhu isa jechisiisu utuu hin taane mucaan jedhu sun rakkoo akkanii qabuun irraa wadde dhugaa dubbachuudhaaf. Ila obboleessuun kana waddume eeyyee sagalee kee urgaas wayi nan badeedhime jedhama dabalee dambade jedhame dambade maaliif badda ani beekaane. Meera bisa namni yoo amma addisu yoo anamma qileerraa baddisi jedhe hin baddaati. Maal nan gadhaa'e nan gatamu. Mee maaliif baddaa obboleessi kee mee lamin ay baalin maaliif lamin maaliif ara bayya suuquu bayya supermarketu wallahi kabbar no. Tuma hin hojjeti makiinaa bittaa isa deeggarsa sana fakkaata. Ameen itu na hojjeti immoo waan jedhe wayinitti fakkaata namichi yaa cabsu cabi waan ta'eef. Wallamtitti barsiisa sirrii. Wallahi dhugaa dubbachuudhaaf bara paastariin tokko garaasi qabban dhugaa dubbachuudhaan Taarikuun bataam kabbar ሰው ነው. Paastarii afaan Amaaraa tokko illee eenyu maqaan isaa Nurinnet Daawit waan bar dhugaa si fakkaata wanni tokko bar dhugaallee si fakkaata beeku yoo illee ittiin amanne dhugaa sitti fakkaata. Tokko bar amma fakkeenyaaf daakuun daaranii fakkaatu mun fakkaatu jiran. Daakuun bar kalarii malee waliin fakkaata beeku waliin dhiyaata. Yoo daakuu fi daaraan illee waliin fakkaanne garuu amala walii qabu walitti dhiyaatu daakuu fi daaraan. So amma paastar Chireni mee amma jedheni warri Itoophiyaa teessanii asii Israa'eliin deeggartan mee dhuguma amma Yesuus yoo dhufe Israa'elii amma daa'imman Filisxiim lafarraa fixxu kana hin deeggarreettanii yaaddan jedheni. Hin jaalladhu akkamitti Yesuus Kiristoos dhala namaatiin fannifame akkamitti daa'imman Filisxiim lafarraa dhumtuuf akkamitti deeggareedha. Amantanis baattanis abadan kan hin qeebalee Yesuus dhufeeti. Yesuus Kiristoos አሁን ካለችው እስራኤል ጋር አይስማማም አይቀበላትም ጀል ሰኔፊ ጀራን ረቢ ሶዳዳ ጆሌ ጴንጤ ረቢ ሶዳዳ ዳበዳ ኡማ ከሰ ሶዳዳ ዳበዳ ዳዳ አራተው ተመለሱ ኦሶ ጉይችን ገን ኮታ ዴባ ጉይች ኦሶ ፍርዲን ዱፊን ኦሶ ጉያ ፍርዲን ዱፊን ደፊ መለከ ያለዱ ቆሳዲስ ዮ አከንመቲ ቸርቺ ከሰቲ መኪና ቢተስን ጀራን ኤሳ ፉዴ ዲጋፈዱ yoo hojjattee ta'uu danda'a giiftii ta'uu danda'a ila karaan makiinaa ittiin bitatan tokko ka abbaatiin littorti abbaa kan keerraa dhaaluu dandeessa hiriyyaan keessi kennuu danda'a bifa giiftiitiin lakki yoo jette ammoo dalagattee bituu hin dandeessa hin danda'ama karaa kanaan garuu lafumaa ka'amee makiinaan dhufullee manni jirullee hin jiru. Komentii argeen dubbise qulqullina hudduu kana jarriin eeggatanii moo maaliif yeroo baay'ee kanaan haasa'uu barbaadu? Maal fincaanuma fincaadha bu'aa. Waan sodaatu namoonni baay'eenii. Fincaanuma fincaa'ee akkas godhee urgufee deebisee mana chirchilitta kalaas. Hin beeku. Kanumallee baraa kalaas waan biraa isin barsiisuudhaan beekan isin barsiifna. Isa kaan amma barannee akkas baanutti urgoftanii mandhaqinaa ሙስሊሞቹ ልላችሁ ነው ማለት ነው ዛሬ። ሌላው ተባለ እንግዲህ ሙስሊሞቹም ኦርቶዶክስ ናቸው እንዳደነግጡ። ከአንገታችሁ ያሰራችሁት ማህተም ነጭ፣ ጥቁር፣ ቀይ በቁርአን ላይ እንዳለ ባለፈው ተገልጦላችኋል። ምዕራፍ 35